السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا جرتوا الحمد لله قلت ربي. ديبي نجاي برنوتا خيني درسي مرسى لغو يوخاو طوري جنة ندور قطع سدي برنة دوري الرا قطع أغرفا قبنة دوف نجتو قفت إلي ججبدو تقرى حاجة جهتي مري طوري على الجسد يجو قفتي جه وليلالا توكو خافني توري أكاتا كلنا جنة أكاتا كلنا إسين اتباعتو ديغا طهرا فرجي دبرتي خيسا جيبو مال جامع جنتي ديبسا نساء قلا يوته يوخاو أدي في خولت متن يوته كل جامع طهرا إسيدا أكتباعتو ججو أما سين ديغا بورايا يوته غرو نجس أستي ونه بتمو أبو غرو هندو دو بليس أما سيو أدانشتو باتي ركوبا طهارات تها ججو سرت لغيفدا وري قطا صدفا توكو حاجه سدي هنردفين كومنتي جلتين قطا توقفا قطا لما فا قطا صدفا جيسني خاي اجرا وردوفو يغلتنا كسرت تنيغلو سرت وان كان دبرتوني حالنا دبابچو بابا اسكيسا كانفين هنجرتو ججو واي برنوتا خيسا يو أدانشتين ديغا ركوبا تها ججو لما فا ديني كراچي وخاو دالچي فرجي دبرتي خيسا بؤو مالي جا ديبسا يوطري ولد آني درسته بودس لا طري ولد آني درته تكاو بودته طري غراغرم ما يو خنقباتو تاته استعداد جاما يو أمو غراغرم ما قباني إلا قويا خود شنيتي ديمه مال جاما طري جاما أجاچو سرت وان كان خيسا دبابدا كيسني قالوا جدو رندي غافي لما فا إيغني غراچي وخاو دالچ فرجي رابو قاما سالا دلا رابو مال يوتورني اما ديبسا رابو يوتوري ولت آني درسته بود طورينا يقال دورا طوريو تهلي دورا طوريو تهس بودا طوريو تهس بفتواني جيرميني دي غراچ موان تهن غراچ أكا jechuun diima akka gurraachatti dhiyaatu waan ta'een xurii jedhama jechuun yoo ammoo bifa qayyarate kalara isaa bifa isaa qayyaru taate istihaada dhiiga dhukkubaa jedhama jechuun gaafii sadaffaa dubartiin ji'a ji'aan guyyaa beekamaa itti qulqullooytu qabaattee osoo guyyaan isiin qulqullooytu hin gahin hin guutamin qulqullooyte akkam taati fakkeenyaaf amma guyyaa jaha qabdi duraan arra shanumatti qulqullooyte hukmiin isii maalii jechuun walumaa galatti deebisaa sirri qabadhu arra qabxiin tun jabdu sirri qabadhu hayyee deebisaa yoo dhiini citee qulqullooyte osoo guyyaan akka aadaa isii keessatti dhiiga argitu xumuramuu baatullee isiin qulqulluu jedhamti jechuudha. Sigale aadaa si tuntumuramin male diini si irradumnaan isiin qulqulluu jedhamti. Kun meeqafa sadaffa qabxii sadaffa jechuudha. Afraffa xurii yeroo baratame irra dursu yookaan duuba aanu akkami fakkeenyaaf amma 20 keessatti dhufti duraan 20 keessatti dhufti arra 10 kana keessatti dhufti jechuudha. Sigale bootaa jijjiirtee bakka duraanii irraa jechuudha. Yoo haalli xurii amma deebisaa dhaggeeffadhu. yoo haalli xurii isii keessa mirkanaawe maal jenne tana dura amaloota xurii tiftif ja'a dhiini isaa gurraacha citee dhufaa jenneeti foolii qabaa jennee tana dura baranne kutaa tokkoffaa moo lammaffaa keessatti maalimma yoo haalli xurii wanni amma dubbannee kun isa keessatti mirkanaawe wanni sun dhibbaan dhibbatti xuriidha jechuudha yeroo san salaatuun qabdu خالد يبسان ده طريقة جدو جزء فدارو جزء بوتاج جرته كثرة تلعبه عملوا تطريقة يسجر تتانا والنسون طريقة جدو شنفة يو طريق يرو إسا برادة الرجالة تكاو هربته أكل فكين يا غم شان قبدي تربته تكا أفوري قبويه
مالتا ويرو الرجودا جويا تورين كيسة قفت جويا خلا شنيتي أول إندبرني تورين يؤتشي قد دبره يؤتشي دبره استعداد جام يقدر كوباتي يؤتشي قد تورين فلوها دبلو فلوها إرتو وجدت قابتني شرفا جهفا dubartii yeroo dheeraa takkaawuu ji'a guutuu fi sanaa ol dhiini irraa jigu akkam taati? Ji'a guutuu dhiini kanuma irraa deema. Deebisa isiin haala adda addaa qabdi. Tokko isiin ji'a irraa yeroo xuriin itti dhuftu lakkoofsa guyyaa isii beeytu takka dhiini isii beekamuu baatus fedhu haa beekamuu fedhu haa dhiisuu yeroo hanga xuriin irra turu san lakkooyte taa'uu qabdi. Fakkeenyaaf amma isiin guyyaa 30 guutuurraa yaa duraan turee isii ni beekti. Jalqaba guyyaa 5 irra ta'a, 6 irra ta'a, 7 irra ta'a ni beekti. Haguma guyyaa isii 6 7 san taate hisaabbattee guuttatti. Tokko hojii qabadhu. Karaa tokko. Lammaffaa isiin ji'arraa yeroo xuriin isiitti dhufuu beektu san lakkoofsa guyyaa isii hin beekne isiin tun guyyaa 6 yookiin 7 hawarra irra hedduu guyyaa beekamee san irraa jechuudha. Yoo duraan xuriin itti dhufa guyyaa isii wallaalte jechuudha. Ani 5 dhufaa 6 dhufaa wallaalte maal ta'uu qabdi? Isii warra gartee irra hedduu warra xuriin 6 fi 7 jenne guyyaa 6 fi 7 jenne dhalaan irra hedduu wanni xuriin itti dhuftu isii warra san irraa jechuudha. Karaa lammaffaa sadaffaa isiin lakkoofsa guyyaa xurii isii beektu tana garuu ji'arraa guyyaa inni itti dhufu hin beekne isiin jalqaba ji'a baatii hundarraa hanga lakkoofsa beektu ta'uu qabdi. Asumarraa hisaabbataa dheedheeti aakhira baatii hoggaa baatiin takka jette isiin asirraa qabdee guyyaa 6 hisaabbatti takkaa'u 7 hisaabbatti jechuudha. Yoo guyyaallee kawal duraa wal dha'u taate baatii eeggattee baatiin xiyya hagasi hoggaa guyyaa baatiin dhumerratti guyyaa tokko isiin achirraa guyyaa 7 hisaabbatti takkaa'u 6 hisaabbatti jechuudha. Arraa kanaaf wanni qabanne kana gama keenyaan waa'ee xuriirraa xumurree jirra. Darsii 4 goone wanni isiniin galiyyoo ka jiraattu taate gaafachuu dandeessu. Komantii jala ta'us keessaan ta'us gaafachuu dandeessanii inshallah yoo rabbi jee gama dhiiga dhalaatti dabarraa wanni isinii ifan tahin yoo ka jiraattu taate as keessa wanni qaanfiidhaa hin jirtu barnoota dhuftanii gaafachuu dandeessanii. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.